Gurgurtaatti kan jaallatamtanii hordoftoonni gartuu Foonikiiwii nagaa kun nagaa jaalalaan siibbeessaa nagaa keessanii guyyaa irraa qabnee barnoota mata dureen isaa jaamummaa furaa jedhamu waliin barannaa ayyaanni waaqayyoo akka nuuf baay'atu amantii guutuun qabaa. Barnoota kana barnoota gartuu kanaan darbu yookaan achi TV kanaan darbu laayikii sabskiraayib gochuudhaani barnoota sirraa argachuu dandeessu. Mee gooftaan akka nutti dubbatuu fi gabaabsinee waaqayyoon hin kadhanna. Gooftaa Hafuura Qulqulluus itti gammannaa maqaan kee bara baraan kan kabajame haa ta'u. Yaa Waaqayyo Abbaa jaalala karaa ilma kee Yesuus Kiristoos nu jaallatte ayyaana kee nuuf baay'iste araara kee nuuf baay'iste warra fagoo turan dhiiga kee nu dhiyeessite kun ammoo maaddii jaallatama yeroo hundaa karaa nuti ittiin ilma kee fakkaannu Hafuura Qulqulluudhaan dubbii kee nu hubachiistaa maqaan kee kabajamu. Ammas Hafuura Qulqulluu akka itti Kiristoos nutti agarsiistu akka itti tiksee keenya isaa amanamaa isa nuuf jedhee du'ee isa oolota isaatiif du'ee isa oolota dudduuba goree nuufne isa oolota fuuldura fuudhee deemu akka itti nutti agarsiistuuf si kadhannaa fedha keef jaalala kee haa ta'u waan gootu hundumaaf si haa galatu maqaan kee Yesuusiin ameen. Waaqayyotti guddaa gammannaa barnoota keenya jalqabuun dura kutaa macaafa qulqulluu keessaa Phexros lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8-9 irra jiru waliin dubbisnee barnoota keenya itti fufnaa. Akkana jedha isiniin dubbisa. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuutti warra dhimma baasan warra jabdhatanis hin taatu. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa butee hin ilaalle jaamaadhas inni cubbuu isaa isa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Haleluuyaa. Kutaa kana keessatti yoo ilaallee lakkoofsa 5 kaastanii yoo ilaaltanii kiristaanni tokko namni lammaffaa dhalate namni Kiristoosiin lammaffaa dhalate tokko wantoota inni raawwachuu qabu amoo kan inni qabu gaarummaa agarsiisuu akka qabu jaalala agarsiisuu akka qabu namoota hundumaa ija tokko ilaaluu akka qabu kan hundumaa argee dubbatee booda kun hundumtuu sirratti baay'achaa yoo adeemanii jedha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuutti warra dhimma baasan warra ija naqatan hin taatu jedha. Namni kun hundumtuu irraan argamne immoo nama jaamaadha nama ofirraa buteen ilaallee nama cubbuu isaa kanaan duraatti qulleeffamuu isaa dagatedha. Kana jechuun namumti kanaaf kutaa kana dhaabbanne namumti lammaffaa dhalate Kiristiyaan born again godhe tokko jireenya jaamummaa hafuuraa kanaachi blindnessiidhaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Akkamitti isa jedhu kutaa kana keessatti barnoota kanaan waliin ilaalaa deemna. Barnoota kana kutaa adda addaatti qoonnee ilaallaa. Kutaa kana har'aa pooyintoota murtaa'oo ta'an waliin ilaallaa. Isa kanarraaf immoo kutaa itti aanu keessatti waliin ilaallaa jechuudha. Kiristiyaanni jireenya fooniin jiraatu keessatti jireenya dukkanaa fi jaamummaa fi saaxilamu wantoota inni akka inni jaamummaa hafuuraatiif saaxilamu isa godhanii wantoota bu'uuraa lama jira. Wantoota kana waliin ilaallaa jechuudha. Jaamummaa hafuuraatiif kiristiyaana tokko maaltu saaxilaa yoo jenne inni jalqabaa beekumsa dhabuudha yookiin dunqurinnaa san afaan Amaariffaan jennu jechuudha. Beekumsa dhabuu jechuudha. Hoose'aa 4:6 yoo dubbisne sabni koo karaa ittiin ana beeku waan dhabee fi badee jedha macaafni qulqulluun gaafa dubbinu Hoose'aa boqonnaa 4:6 beekumsa karaa ittiin na hubatu karaa ittiin na beeku waan dhabeef bade jedha. Kanaaf inni jalqabaa kiristaanni tokko jireenya jaamummaa hafuuraatiif saaxilame kan inni jiraatu beekumsa dhabuu irraa dhufaa jechuudha. Beekumsi kun immoo maalidha? Kiristaanni tokko ergi kiristaana jedhameeti normaali jalqabumayyuu kiristaanni tokko kiristaana kan isa jechisiisu maqaan kiristiyaanummaa Kiristoosiin booda dhufe malee Kiristoosiin hin dursu. Fayyinaan booda dhufa malee fayyinaan dursu. Namni ergii fayyee booda gara maatii Waaqayyootti gara Kiristoositti dabalamuutti dhufaa jechuudha. Ergii Kiristoositti dabalamee booda kiristiyaana lama jechuudha. Kiristiyaanni tokko beekumsa maalii yoo dhabeedha kan inni jaamummaa hafuuraatiin saaxilamu jechuudha. Inni jalqabaa beekumsa dubbii Waaqayyoo yoo dhabee jechuudha. Beekumsa dubbii Waaqayyoo gaafa dhabu rakkoo kanaaf jaamummaa hafuuraatiif saaxilamaa jechuudha. Beekumsa dubbii Waaqayyoo dhabuudhaaf immoo inni jalqabaa
madda beekumsaa dubbii waaqayyoo hubachuu dadhabuudha jechuudha. Madda beekumsaa dubbii ogummaa yookaan achi beekumsaa hubachuu dadhabuudha. Maaliif namni kitaabota hedduu dubbisuu danda'a, beekumsa argadhadhe wantoota baay'ee dubbisuu danda'a. Garuu maalidhaa waaqayyoon beekuu irraa fagaachaa yeroo nuti deemu hin arginaa jechuudha. Beekumsa waanuma dubbisnu irraa beekumsa argannutu waaqayyoon akka hubannu nu godha jennee yaadna taanaan dogoggoraa jira jechuudha. Namni kan inni kiristaanni tokko kan inni waaqayyoon hubachuu dhabu madda beekumsaa wallaalu, hundee beekumsaa wallaaluudha jechuudha. Isa kana macaafni qulqulluun Roomaa boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irraa maal jedhaa yoo dubbisne wanti dhaga'uun namaaf ta'u dubbii Kiristoosiin beekama jedha. Wanti dhaga'uun namaaf ta'u dubbii Kiristoosiin beekama. Amanuun dhaga'uu irraa dhufa. Dhaga'uun immoo dubbii Kiristoosiin wanti dhaga'uudhaaf malu dubbii Kiristoosiin beekama jechuudha. Kanaaf dubbii Kiristoos macaafa qulqulluu gaafa dubbifnu hundee dubbii waaqayyoo, hundee beekumsa waaqayyoo inni ta'e macaafa qulqulluu irraa gaafa kaannu waaqayyoon hubachuu irraa gara waaqayyoo wallaaluutti dhufna jechuudha. Macaafonni nuti dubbisnu wantoonni nuti agarru hundumtu waaqayyotti nu buta jennee amma yaadnutu waaqayyo irraa nu fageessaa deemu jechuudha. Kanaaf madda beekumsichaa wallaalu beekumsa dubbii waaqayyo dhabuuf sababni madda beekumsaa wallaalu. Maddi beekumsaa kun immoo caaffata qulqullaa akka ta'e hubachuu dhabu jechuudha. Caaffata qulqullaa ammayyuu gaafa dubbisnu caaffata qulqullaa keessatti dubbii Kiristoosiin irra dhaabbannee macaafa qulqulluu hin hubannu taanaan akka malee hubannaa jechuudha. Biyya lafaa kana irratti dhaabbata barnoota dogoggoraa jedhaman hedduu isaanii ilaaltanii macaafa qulqulluu irraa ka'anii jiran isaan dogoggoran. Maaliif inni jalqabaa macaafa qulqulluu dubbii Kiristoosiin hubannaa jechuudha. Macaafa qulqulluu yeroo dhageenyu dubbii Kiristoosiinitu hubannaa jechuudha. Maaliif Kiristoosii macaafa qulqulluu keessatti bakka waa'ee isaatiif dubbatu hundumaa hiikee dubbateera, hiikee barsiiseera jechuudha. Hiikee hubachiiseera jechuudha. Tasaloniqeessa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti Phaawulos gaafa dubbatu maalidhaa? Isin gaafa isin barsiisne gara keessan gaafa dhufne dubbii keenya akka dubbii namaatti osoo hin taane akka dubbii waaqayyootti dhageessanii dhugumattis immoo dubbii waaqayyooti jedha. Dubbii of keessaa fuunee haasofne miti jedha. Kanaaf rakkoon keenya nan gafaa macaafa qulqulluu hubachuu keessatti beekumsa macaafa qulqulluu argachuu keessatti macaafa namaatiinitu macaafa qulqulluu hubachuudhaaf dhamaana jechuudha. Macaafa namaatiinitu macaafa qulqulluu hubachuudhaaf dhamaana. Garuu dhugaansaa macaafa qulqulluutu macaafa namni barreesse yookaan achi ogummaa namaa nutti mul'isa malee ogummaa namaatiin macaafa qulqulluu hiikuu hin dandeenye jechuudha. Tartiiba kanaa isaatu maalidhaa? Rakkoo guddaa nu saaxila jechuudha. Keessumaa dargaggoota jechuudha. Toora isaa wangeela keessatti yookaan achi macaafa qulqullaa keessatti kitaabota ilaalla malee kitaaba keessatti macaafa qulqulluu ilaaluu dandeessu. Maaliin immoo adda baasna isa jedhu caaffanni kamiyyuu Kiristoosiin faana kan nu dhoofsine miti taanaan. Barreeffamni kamiyyuu Kiristoosiin faana kan nu dhoofsine taanaan inni dubbii Kiristoos jechuudha. Maaliif wanti hundumtuu ija isaatiin beekama wanta ta'e. Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 kaasanii hanga 10tti yoo dubbistanii maal jedhaa? Namni jaallatu kan waaqayyooti. Namni waan namaa jibbu, namni inni waan qajeelaa hojjetu kan waaqayyooti, inni waan namaa dhiisu. Ijoollee waaqayyoon ta'uu keenyas immoo kanaan beekamaa jira. Kanaanitu hubatamaa jira. Kanaaf wantooti nuti dubbifnu, wantooti nuti hojjennu hundumtiyyuu ija nu naqachiisan qabu jechuudha. Ija nu naqachiisan qabu. Ija keenyaan beekama jechuudha. Haleluuyaa. Kanaaf caaffanni kamuu Kiristoosiin faana kan nu dhoofsan ta'uu qabu jechuudha. Kiristoosiin amma caaffata kamuu gaafa dubbisnu moor amma Kiristoosiin baraa turre, amma Kiristoositti gammadaa turre irraa gadi nu buusaa deema taanaan isteeppii biraa saataa jirra jechuudha. Toora isaa saataa irra jechuudha. Macaafoonni nuti bakkeedhaa dubbisnu moor gammachuu nuti Kiristoos keessatti qabaachaa turre irraa gadi nu buuseera taanaan isteeppii saataa jirra jechuudha. Haleluuyaa. Kanaaf Hoose'aa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 lakkoofsa 5 kaastanii yoo dubbistanii wayii lubaa gaafa haasa'u ati ofii keetii guyyaadhaan hin gufattaa. Namni guyyaadhaan gufatu akkamitti nama biraa barsiisuu yookaan achi qajeelchuu danda'a. Biyya lafaa dukkanaan guute kana keessatti namni guyyaadhaan gufatu halkan biyya lafaa dukkanaa kana keessatti kiristaana kallattii sirrii ta'e tokko irratti liid isaan gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maal hubachuu qabna? Jireenya keenya irratti dhiibbaa fiduu qaba jechuudha wantoonni nuti dubbisnu hundumtuu. Dhiibbaa inni fidu immoo dubbii waaqayyootiin beekna jechuudha. Kiristoosiif ija kan nu naqachiisu taanaan caaffanni suni maddi beekumsisaa suni Kiristoos irraa yookaan achi dhugaa madda beekumsaa isa kan waaqayyoo irraa ka'e jechuudha. Kan nuti ittiin adda baafannu jalqaba
ija nuti naqannu jechuudha. Waan tokko gaafa dubbisnu ija nuti itti naqannu jechuudha. Kanaaf inni jalqaba wanta dubbisnu madda beekumsaa isa ta'e irraa kaachuun jaamummaa hafuuraatiin nu saaxilaa jechuudha. Jaamummaa hafuuraatiin nu saaxilaa jechuudha. Caafata qulqullaa kakuu moofaas kakuu haaraas gaafa dubbifnu hundi isaayyuu yaada waaqayyoo hubachuudhaaf yookaan achi ogummaa waaqayyootti nu fiduudhaaf bu'uuraa jechuudha. Hundi isaa immoo dubbii Kiristoosiin beekama jechuudha. Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 27 irratti gooftaa Yesuus namoota mandara Emaa'us dhaqaa jiran tokkotti yeroo inni itti mul'atee du'aa ka'uu booda itti mul'atee isaanii wajjin diyaaloogii raawwataa ture agarra. Namoonni kun waa'ee Kiristoosii abdii Kiristoos irratti qaban waan baay'ee haasa'u garuu inni isaanii wajjin haasaa ture akka Kiristoosiin ta'e hin beekan. Innaa dhumarratti Yohaannis Luqaas boqonnaa 27 kanarratti maayidhaan gooftaa Yesuus caafata qulqullaa keessatti bakka itti waa'ee isaatiif barraa'e hundumaa hiikee isaan hubachiisee jira. Haleluuyaa. Kanaaf caafata qulqullaa mayyuu kakuu moofaas kakuu haaraas gaafa dubbifnu dubbii Kiristoosiin hubannaa jechuudha. Dubbii Kiristoosiinitu hubannaa jechuudha. Dubbii Kiristoosiinitu nuuf hubatamaa jechuudha. Caaffanni hundumtuu Kiristoosiif dhugaa ba'u jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu kan hubannu dubbii Kiristoosiin hubannaa jechuudha. Ifa kakuu haaraatiinitu kakuu moofaa hubachaa dhufna jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko macaafa qulqulluutu dubbisanii jaamummaadhaaf isaan saaxilaman jiru. Maaliif akkuma inni jiru kutaama sana inni jiru akkuma inni jirutti fudhatu malee dubbii Kiristoosiin macaafa ilaaluu hin beekan jechuudha. Dubbii Kiristoosii waa'ee ofii isaatiif dubbate irratti ka'anii macaafa qulqulluu ilaaluu hin beekan jechuudha. Inni kun madda beekumsaa isaan gafaa dhabuudha jechuudha. Yohaannis boqonnaa 5:39 irratti Fariisotaan gooftaa Yesuus akkana jedhu. Isinii caafata qulqullaa keessaa jireenya bara baraa arganna jettaniitu caafata qulqullaa qortu. Isaan garuu anaaf dhugaa ba'u jedha. Haleluuyaa. Kanaaf gaafa macaafa qulqulluu laallu dubbii Kiristoosii hin qabne ilaalla jechuudha. Kiristoos gaafa lafa irra ture maal dubbate? Hojiin Kiristoos namummaa isaatiin hojjete maalidha jennee gaafa ilaallu jaamummaa hafuuraan nurraa kaasaa deema jechuudha. Phaawulos kana maal jedhee dubbata? Qorontoos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kaastanii dubbistanii hammumayyuu yeroo kakuu moofaa keessatti sabarraa ilaalanii golgaan sun dhufee itti haguugamaa jira. Golgaan suni karaa gooftaa duwwaa irraa kaafamuu danda'a jira. Kanaaf dubbii gooftaan hojii Kiristoos namummaa isaatiin hojjete gaafa hubannutu caafata qulqullaa nuuf ifaa jechuudha. Haleluuyaa. Caafata qulqullaa akkasumatti hin dubbisnaan nuun hubatamu jechuudha. Garuu dubbii Kiristoosiin hojii Kiristoos namummaa isaatiin hojjete maalidha jennee gaafa hubannu isarra dhaabbannee macaafa qulqulluu hubannaa jechuudha. Kanaaf wanti dhaga'uun namaaf ta'u immoo maaliin hubatama jedha? Dubbii Kiristoosiin hubatamaadha. Roomaa boqonnaa 10:17 irraa wanti dhaga'uun namaaf ta'u. Namni amanuudhaaf dhaga'uu qaba. Namni dhaga'uudhaaf itti lallabamuu qaba jedha. Isa itti lallabame kana immoo maaliinitu hubatama yoo jenne dubbii Kiristoosiin hubatamaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni kan isaan beekumsa sagalee waaqayyoo dhaban hin gafa dubbii Kiristoosiin macaafa ilaaluu dadhabu jechuudha. Inni kun akkuma macaafa qulqulluu guutummaatti dubbii Kiristoosiin hubannu macaafota namni barreessu namni dhuunfaan barreessu illee dubbii Kiristoosiin hubachuu qabna jechuudha. Dubbii namaatiin yaada Kiristoosiin ibsuuf yaalla osoo hin taane filsifinnaa namaatiin yaada Kiristoosiin ibsuuf yaalla osoo hin taane macaafa qulqulluu keessatti Kiristoos waa'ee ofii isaatii maal dubbate Kiristoos namummaa isaatiin maal hojjete isa jedhu sanaan dhaabbanneetu macaafa namaa hiikuu hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jaamummaa hafuuraatiin wantootni saaxilan keessaa beekumsa dubbii waaqayyoo, beekumsa sagalee waaqayyoo, rivileeshinii dubbii waaqayyoo maggalaxii isaa dhabuudha jechuudha. Nuufifuu dhabuun maalidha? Jaamummaadhaan nu saaxilaa jechuudha. Waan nama dhibu waldaan bara kanaa baay'een akka namoota imaltoota karaa Emmaus sana fakkaatu. Akkamitti yoo jenne taarikii jiru hundumaa jalqabaa kaasanii hanga dhumaatti haasa'uu danda'u garuu bu'aa isaan beekan. Bu'aa wanta sanaan beekan. Bu'aa isaan beekan. Kiristoosii wajjin haasa'u, isuma du'aa kee kanaa wajjin haasa'u, isuma wajjin hawwaasessu garuu akka wa'eensaa barraa'ee jiru maaliif akka barraa'e maal akka ta'u qabu hin beekan jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii maallaa Kiristoos jala turuudhaan gara dubbii waaqayyoo gara dubbii Kiristoositti dhufuudhaanitu Kiristoosiin arguu qabu jechuudha. Dubbii namaatiin Kiristoosiin vaaliyuut goona osoo hin taane dubbii Kiristoosiinitu dubbii namaa hubannaa jechuudha. Namoonni baay'ee yaada namootaa jiraatu, yaada namootaa waaqeffatu, yaada namootaa kadhatu.
Macaafni qulqulluun garuu kan nu barsiisu waa'ee keenyaaf wanta dubbatame macaafa qulqulluu keessaa beesisaa hundee isaa ergi hubannee boodatu iji keenya ifachuu waan kadhannu waan dubbannu hundumtuu dubbii Kiristoos nuuf hubatama jechuudha. Haleluuyaa. Kanaaf namoonni kan isaanii beekumsa dhabuu kana keessaa bahuu danda'an kan isaanii jaamummaa hafuuraa karaa beekumsa dhabuutti dhufe kana jalaa bahuu danda'anii gara dubbii Kiristoositti deebi'uudhaan jechuudha. Gara dubbii Kiristoositti gaafa deebi'anii jaamummaa kana jalaa bahu jechuudha. Namoonni imaltoonni karaa Imaasuun maal godhanii gooftaan gaafa inni isaan bira darbee deemuudhaaf aggaamu nu bira turii kottuu nu wajjiniin manatti gori ittiin jedhaniitu ergiin isaanii wajjin ol galeetiin booda ergiin nyaata cabse afaan ka'ee booda eenyu akka inni ta'e hubatan jechuudha. Amala Kiristoosiin jala turu, amala dubbii Kiristoos irraa baru, amala macaafa qulqulluu keessaa Kiristoosiin ilaaluu yoo qabaanne nuuf ifa jechuudha. Iji keenya ifaa deema jechuudha. Jaamummaa hafuuraa keessaa birmaduu ba'aa deemnaa jechuudha. Namoonni tokko tokko Kiristoosiin yaada namootaarraan dhaabataniitu Kiristoosiin hubachuudhaaf yaadu. Akkaataa namni dubbatetti Kiristoosiin hubachuudhaaf. Garuu macaafni qulqulluu waa'ee Kiristoos maal jedha? Dhoksaan macaafa qulqulluu dhoksaan dubbii Waaqayyoo waa'ee Kiristoosiif maal dubbata jedhu gaafa ilaalaa deemnu teenya macaafa qulqulluu irraa Kiristoosin argaa gaafa deemnu jaamummaa hafuuraa jalaa ba'aa deemna jechuudha. Namoonni baay'een kan isaanii jireenya Kiristoosiin jiraachuu dadhabaniif inni guddaan hojii Kiristoosiin hojjetame hin beekan, andarstaandingii hojii Kiristoosii hojjetame hin qaban. Kanaaf jireenya gadhiisiif illee saaxilamu jechuudha. Jireenya Waaqayyotti hin gammanneef illee saaxilamu jechuudha. Namni cubbutti kufuuf sababni inni hangafa hojii Kiristoosiin isaaf hojjetame beekuu dhabuudha jechuudha. Phexrosuma lammaffaa boqonnaa 1:5 kaastanii dubbistanii kutaama jalqaba dubbisne namni hojii gaarii irratti hin argamne hundumtuu nama jaamaadha, nama ofirraa butee hin laalle jedhee ergi dubbatee booda namni akkasii cubbuu isaa kanaan duraatti qulleeffamuu isaa dagachuu isaati. Cubbuu isaa kanaan duraatti qulleeffamuu isaa dagachuu isaati. Kana jechuun hojii Kiristoos namummaa isaatiin isaaf hojjete andarstaandingii yookaan achi hubannaa gahaa dhabuurraa kan ka'edha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko uffata obboloonni keenya hojii humnaa hojjetanii jiraatan yookaan achi hojii ba'aa hojjetanii jiraatanii uffatee utuu deemu yoo dadhabe daandiirra yoo dadhabe iddoon filatu jechuudha. Iddoo matti tole ta'a. Awwaara keessas hin ta'a, dhoqqee keessas hin ta'a. Maaliif hin dadhabe waanta ta'eef. Namni garuu ganama gaafa mana isaatii ba'e uffata adii xurii hin qabne uffata qulqulluu kaatee deemu tokko yoo dadhabe yoo namni taa ittiin jedhe illee isa afeeree barcuma illee filatee ta'a jechuudha. Barcuma illee filatee ta'a, xaragatee ta'a jechuudha. Malee akkuma dadhabe iddoo barbaade hin ta'u. Maaliif sababni isaa inni guddaan uffati isaa akka inni adiif qulqulluu ta'e beekaa jechuudha. Jireenya gooftaa gammachiisu jiraachuudhaaf, jireenya gooftaatti tolu jiraachuudhaaf inni jalqabaa Kiristoosiin wanta nuuf hojjetame beekuu qabna jechuudha. Wanti macaafni qulqulluu waa'ee keenyaaf jedhu hubachuu qabna jechuudha. Namni waa'ee keenya maal jedha? Namni waa'ee keenya maal dubbate? Yookaan achi saambadii namni kennaa raajummaa qabu tokko waa'ee kootiin maal dubbate isa jedhamu osoo hin taane macaafni qulqulluu waa'ee kootiin maal jedhe isa jedhu yoo hubannetu jireenya Kiristoosiin jiraachuu dandeenya jechuudha. Caafanni qulqullaan akkuma dubbatu namni amantiidhaan fuula Waaqa duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa argata yookaan achi jireenya dhugaa jiraata jedha. Jireenya dhugaa jiraachuudhaaf eenyummaa dhugaa Kiristoos keessatti qabnu beekuun nurra jira jechuudha. Macaafni qulqulluun maal akka nuun jedhu hubachuun nurra jira jechuudha. Kanaaf inni jalqaba madda beekumsa dhabuu jalatti madda beekumsaa wallaaluu jechuudha. Madda beekumsa keenyaa wallaaluun maaliin nu saaxilaa? Dunqurinnaa yookaan achi jaamummaa hafuuraatiin nu saaxila jechuudha. Akka nuti jireenya Waaqayyoon gammachiisu hin jiraanne nu godha jechuudha. Kiristoosiin jiraachuu kan nu dandeessisu Kiristoosiin soorachuudha. Kiristoosiin soorachuu jechuun immoo poointii kruushaalitii. Kiristoosiin soorachuu jechuun namni gaafa Kiristoosii fannifame namni fannoo irraa isa gabbuusee isa nyaatee hin jiru. Yookaan achi foon isaa mummuree namni nyaatee hin jiru. Kiristoosiin soorachuu jechuun maal akka ta'e kutaamti kun iyyuu ni beeka jechuudha. Inni jalqabaa garuu wanta nuti hubachuu qabnu Kiristoosiin namni sooratu akkuma Kiristoos sababii abbaatiif jiraate innis jireenya foon hin jiraatu keessatti sababii Kiristoosiif jiraata jechuudha. Haleluuyaa. Waan nama dhibu keessaa maal jedhaa?
ergiin dubbii kana dubbate gara lakkoofsa 62 kaastanii tuftanii yoo dubbistanii ergiin dubbii kana dubbate bartoonni isa namoonni baay'een isa biraa deebi'anii illee isa duukaa bu'uu hin dandeenye jedha. Waan namatti tolu bartootaan akkas jedhe Gooftaa Yesuus. Isinis deemuu barbaaddu jedhee gaafate. Isinis deemuu barbaaddu jedhee yoggaan ni gaafatu deebii Phexros deebisu tokko natti tola. Maaliif dubbii kana nu guduunfa jechuudha. Kiristoosin soorachuu yookaan achi nyaachuu jechuun maal akka ta'e kutaa sanarratti gilxii godhee nuuf ka'a jechuudha. Lakkoofsa 66 hanga 69 yoo dubbistanii maal jedhee 69 irratti akkas jedhee eessa dhanna yaa Gooftaa dubbii waa'ee jireenya bara baraa si qabaa. Haaleluyyaa. Dubbii waa'ee jireenya bara baraa si qabaa. Agartanii gubbaatti wanti Gooftaan dubbachaa ture lakkoofsa 52 kaastanii yoo ilaaltanii waa'ee nyaataati. Waa'ee isa soorachuuti. Waa'ee foon isaa dhiiga isaa soorachuuti. Lakkoofsa 57 irratti yoo dubbistanii Kiristoos akkana jedhe ani sababii abbaatiif akkuma jiraadhu inni foon koo fi dhiiga koo irraa sooratu immoo sababii kootiif hin jiraata. Haaleluyyaa. Kanaaf namni sababii Kiristoosiif jiraachuudhaaf maal ta'uu qaba yoo jenne immoo Phexros deebii ga'aa tokko nuuf kenneera. Dubbii waa'ee jireenya bara baraa kan nama barsiisu eenyu qaba? Situ qaba. Kanaaf Gooftaa jala turuu jechuun dubbii waa'ee jireenya bara baraa isarraa barachuu jechuudha. Akkuma Phexros dubbatu namni wanti iji gaarii irratti hin argamne namni Kiristoosiif ija naqanne nama akkamiidha jedhee dubbate Phexros isa duraa kutaa jalqaba dubbifne irraa jira. Nama jaamaa nama firaa butee ilaalle nama cubbuusaa isa kanaan duraatti qulleeffamuusaa irraanfate yookiin dagateedha. Cubbuutti qulleeffamuu arganneerra jechuun immoo jireenya qabna jechuudha. Jireenya maal? Jireenya bara baraa qabna jechuudha. Kanaaf dubbii waa'ee jireenya bara baraa Gooftaa irraa baru, dubbii waa'ee jireenya bara baraa Kiristoos irraa baru kana jechuun jireenya kamiinuu ol ta'e argachuu keenya, hubachuu keenya, baruu keenya maalla Gooftaaf akkamitti jiraannu godha jechuudha. Namni Gooftaadhaaf jiraachuudhaaf pozishinii bakka Kiristoosiin argate beekuu qaba jechuudha. Kiristoosiin wanta isaaf hojjetame beekuu qaba jechuudha. Waan namatti tolu keessaa yeroo tokko Gooftaanii mana beekaa Fariisotaa kanaachi barsiisaa Fariisotaa kan ta'e nama Simoon jedhamu mana isaa nyaataaf yeroo dhiyaatetti dubartiin mandara sana keessaa ejjatti beekamte tokko Gooftaa miilla isaatti hidhattee dibata gati jabeessa itti naqxee miilla isaa xaladdi turte. Kana booda Simoon kun garaa isaatti waan tokko yaade. Eenyu akka isheen taatetu beeka ta'eeti kana gochisiisu ture ittiin jedhe. Innaan deebii gabaabaa tokko deebiseef Gooftaan kutaa sana dhaqxee dubbifachuu dandeessu Luqaas boqonnaa 7 akkas jedheen gaafi tokkoon si gaafadha jedheen ati jedheen gaafa mana kee dhufe jedheen bishaan fuulaallee naan laanne simannaa waallee naan goone isheen kun garuu ergii dhufteeti miilla koo eenyummaa isheetiin miilla koo dhiqaa jirti rifeensa isheetiin miilla koo xaraddi miilla koo dhungachuu irraallee al tokkoof illee dudduuba deemtee hin beektu ittiin jedhe kun maal agarsiisa ittiin jedhe cubbuun ishee baay'een akka isheedhaaf dhiifame agarsiisa. Kanaaf baay'een kan dhiifamee fi baay'ee jaalala guddaa agarsiisa. Baay'ee nuuf dhiifamuunsa baay'ee araara argachuun keenya baay'ee akka nuti jaallannu nu godha. Baay'ee akka nuti Kiristoosiif jiraannu. Kanaaf beekumsa dubbii Waaqayyoo dhabuun inni jalqaba maal nu godha? Kiristoosiif akka nuti hin jiraanne nu godha jechuudha. Kun jaamummaa hafuuraas jalqabaa jechuudha. Wanta Kiristoosiin nuuf hojjetame beekuu dhabuun, wanta Kiristoosiin nuuf raawwatame beekuu dhabuun maal nu godha? Jaamummaa hafuuraatiin nu saaxila jechuudha. Qulleeffamuu keenya hubachuun Kiristoosiin jireenya arganne hubachuun keenya Kiristoosiif akka jiraannu nu godha jechuudha. Kanaaf pointii keenya jalqabaa har'aa kana keessatti maal hubanna? Namni tokko jaamummaa hafuuraatiin kan saaxilamu inni hangafa beekumsa dhabuudha. Beekumsi kun immoo maal? Madda beekumsaa sana dhabuudha jechuudha. Madda beekumsaa immoo maal jennee? Dubbii Waaqayyoo. Dubbii Waaqayyoo kana gaafa jennu macaafa qulqulluu gaafa jennu immoo dubbii Kiristoosiin kan hubatamu jechuudha. Kiristoos namummaa isaatiin wanta hojjetee hubachuu dhabuurraa kan dhufu jechuudha. Kanaaf kutaa ittaanu kutaa lammaffaa pointii keenya jaamummaa hafuuraatiin kan saaxilu waliin ilaalla jechuudha. Kutaan lammaffaa ilaalcha maal kanaati? Alutaawii iyyitaa, ilaalcha yeroo, ilaalcha haaraa jedhamu waliin ilaalla jechuudha. Kutaa lammaffaatti walitti deemnaa ayyaannii fi jaalalli Gooftaa bakka jirtanitti isin baay'atu baay'een isin jaalladha. Gartuu kana barnoota isin lammummaa laayik gochuudhaan namoota biraaf sheerii gochuudhaan qaqqabsiisaa. Ayyaanni isiniif baay'atu kan ta'e siini ulfinaan ol jedhii baraanii
ati jalqabaa dhuma waan hundaa bishaan jireenyaa si keessaa maddaa ati jalqabaa dhuma waan hundaa bishaan jireenyaa si keessaa maddaa galatoomii waaqeffamee galatoomii waaqeffamee galatoomii waaqeffamee galatoomii waaqeffamee ati jalqabaa dhuma waan hundaa bishaan jireenyaa si keessaa maddaa ati jalqabaa dhuma waan hundaa bishaan jireenyaa si keessaa maddaa